Olee uffata galatuumaa egaa Ebla15 kan yaadatamuni guyyaa goototaatii guyyaa goototaa kan kabajnu ilmaan Oromoo guutuu addunyaa akkasumas warri biyya keessa jiranis kabajaa jiranii warroonni biyya alaa irratti argamanis kabajaa jiranii mana keessan geessanii warroonni ayyaana goototaa kabajaa jirtan hundumti keessanuu ulfaadhaa isiniin jenna guyyaan goototaa keenya kan itti yaadatamu yoomiyyuu hanga ilmaan Oromoo guutuu addunyaa kanarraa dhumanitti ayyaanni goototaa Oromoo Ebla15 ni yaadatama jecha. Ebla15 kan yaadatamuun gaafa guyyaan Oromoo tokkummaan Oromoo itti lalise gaafa amantiidhaa fi kutaan yookiin waan ebaluutiin nan galchine waan ta'eef kanaafuu dhaloonni qubeessa ammas waa'ee dhaloota kaleessa irraa fuudhanii hanga har'aatti walii kennaa turanii itti fufee jira jechuudha. Amma addunyaa shororkeessa kanaan walaalchisee sila bal'aa taanii kan kabajnu turre maatii faamilii mana tokkootiin kabajaa jirra. Kanaafuu guutuu addunyaa irra teessanii warroonni hawwii qabdanis warri kabajaa jirtanis ulfaadhaa isiniin jenna. Hanga dhuma sagantaa keenyaa kan waliin turtanis abdii qabna. Warra gootoowwan irraa dhalannee irraas geenye har'as kun asitti argamanii Fatiyaanis Sufiyaan namoonni tokko maqaa isaanii warroonni miidiyaa Fatiyaa irratti dhufnee har'a affeerra kana asitti godhaa jirra. Guddaa ulfaadhu galatoomii jennaan isaanis guutuu addunyaa irra jirtan guyyaa Ebla15 guyyaa yaadannoo wareegamtoota galatooma fayyadaa. Aku lihat mana tamsa. Ya, Guyyaa goototaatiin geessan jechuudha. Qabamanii jiranii gootota akka Nadhii Gammadaa fa'a, gootota akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, gootota baay'ee. Mee waa'ee gootota kanarratti maal jetta? Oza. Alaabaa Oromoo. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota uummata Oromoo. Guyyaa har'aa guyyaa maal akka ta'e guddaa walitti nu barbaachisu hundumti keenya akka beeknu guyyaa gootota Oromooti. Guyyaa gootota Oromoo jennee akkuma haasaa qofatti dhiisuu miti guyyaa seenaa qabeessa. Guyyaa tokkummaan Oromoo keessatti cimee guyyaa tokkummaan Oromoon tokkummaa isaa amantiin kutaadhaan akka waliin qoonnee guyyaa keessatti of beeku guyyaa keessatti of ibsu. As akitti geenya akkuma salphaatti miti kaas geenya iddoo kana dhaabanne namoota hedduu iddoo hundarraa namoota hedduu gootoowwan hedduu itti dhabneeti kan as geenye gootoowwan sanii yaadachuudhaaf kanarraa obboleeyyan teenya kan Oromoo ta'an bakka kanatti wal geenyeetiin
hamma dandeenye nutis sabuma dhibee kanaan illee tashii osuma sammuu keenya xiqqoo of jennu garuu dirqamaan duratti ta'ee naan kabajuudhaaf bakka kanatti argamne. Yaa akkuma beekamu guyyaan Ebla15 jechuun guyyaa gootota Oromooti. Guyyaa Somaaltonni shiftaan Somaalee Oromoota fi Oromoo Kiristaanaa Oromoo Islaamaa gargar qoodanii ajjeesuudhaaf amantiidhaaf qoodanii ajjeesuudhaaf yaalaniinaan nuti Oromoodhaan nuti tokkoon taanu yoo fixanis walirratti nu fitaa jedhanii guyyaa akkasitti haala kanaan tokkummaa Oromoo cabsaniitiin akkuma Jawaar jedhe tokkummaan Oromoo kashiladdee fi lukaatiif miti kan cabuu danda'u. Tokkummaan Oromoo dhiigaa lafee goototaan ijaaramee jira. Kashiladdee Feesbuukaa irraa wacce fi hin cabu yookiin hin diigamu akkuma jedhe sanii. Kanaaf tokkummaan Oromoo bifa kanaan ijaaramee jira. Gootowwan tokkummaa sana akkasitti nuuf lalisanii gannuuf jabeessanii nuuf ijaaran san yaadachuudhaaf bakka kanatti wal geenyee jirra. Isinis hamma dhuma qophicha keenya akka nama wajjin turtan asumaan naaf seekiin isin dabarsa. Yaa nama hedduu jira jaal jennaan jaal naasireenis jira jaal suushaanis jira jaal isaanis jira jaal isaanis jaal kiyaanis jira. Mi'a magara isaaniitti isin dabarsa isaan yaada qaban garumaan nuuf faayimani. Oromoonni idil addunyaa irratti argamtan keessan baga guyyaa har'aa kanaan isin ga'e Ebla15 guyyaa Oromoonni hundi isaanii itti kabaju itti biyya keessa jiruu fi biyya namaatti argamullee guyyaa itti kabajuudha. Guyyaan kun akkuma beekamu Oromoon hundinuu hin beekan jedhee yaada. Namni hin beekne hin jiran akka hin fakkaatu. Guyyaan kun gaafa tokkummaan keenya itti mul'ate Oromoo ta'uun ittiin beekamedha. Oromoon itti wal beeke tokkummaa isaanii ittiin ibsatanii Oromoo Muslimaa fi Kiristaanaatiin shiftaan Somaaleedhaan adda baasuudhaaf adda baasee Oromoo Kiristaanaa gara tokkotti Muslimaas gara tokkotti adda baasee fixuudhaaf guyyaa inni yaade nuti Oromummaadhaaf baanee jaanii gaafa Oromoon tokko ta'ee Oromummaa isaaniitiif walirratti dhumedha. Guyyaan kun akkuma beekamu seena qabeessa Oromoon hundinuu guyyaa kana kabaja guyyaa kanaatiin baga isin ga'e isin jedha. Qophiin keenya akkuma itti fokattee jira akkasuma jaallattoonni hedduutu nu bira jiranii gara itti aanutti isin dabarsa. Baga guyyaa gootota Ebla15 nugahee hundinuu isaanis iddoo itti qubatanitti jagnoota keenya isaaniif har'a geenyee jirra. Baga guyyaa har'aa kana geessan jennaa isin Oromoon hundi bakka jirtanitti guyyaa akkanaa kana osoo kabajnee waan baay'ee silaa kan haala guddaadhaan haala dansaa ta'een guyyaa kabajamu ture. Haala ni beektanii yeroo addunyaa kanarratti dhibee koronaa kun dhufeedhaaf jecha namootuma faamilii manaatiidhaan kabajnee jirra. Isinis bakka jirtanitti gootatu waa'ee gootaa kabajaa gootatu guyyaa goototaa kabajaa kanaaf baga guyyaa kana geettan isiniin jenna. Gootota du'an qofa osoo hin taane gootota jiranis cinaa dhaabbannu ajaja isaanii haa dhageenyu. Gootota jiran umriin keessan nuuf haa dheeratu. Gootota du'aniif rabbiin nuuf haa araaramu. Kanumaa galatoomaa. Tole yaada eegasii yaada tokko tokkotti deebinaa yaadni gama jiruun ayyaana gootota yeroo kabajamu kana namoonni akka yookiin dhaabni tokko kabajuutti ilaalaa ture. Ayyaanni kun kan dhaabaa osoo hin taane kan Oromoo kan nama Oromoo kamiyyuu kan saba Oromooti. Sabni Oromoo hundinuyyuu ayyaana kana kabajuun dirqamatti ta'a jechaadha. Egaa Oromoo irraa dhalannee Oromummaa keenya hiwwa kanneen Oromummaa keenya ittiin boonna waan ta'eef waan isaan nu boonsa dalaganii waan addunyaa kanarraa deemanii fi waan kanas namoonni akka waan dhaaba tokkotti deebisanii akka laallee ayyaana kana hundinuu kabajuu qaba. Hundi keenyaayyuu kabajuu qabna. Deebinellee isaaniifis araarama akka amantaa keessaniittiifis araarama kadhachuu fi qabdanii jechuu barbaada. Qophiileen keenya wal dura duuba kan itti fufuun ta'a namoonni yaada qaban asii kan yaada nu erganis kan yaada gara telefoonaan nu erganis hedduun keessan isin keessummeessina baga geessanii baga geenya hojii isin jira. Sirboota Yadannoo. Sirboota artistii beekamaa Usmaayoo Muusaa kan seenaa isa yaadatu kan qabsoo keessatti lafeen isaa cabdee baay'ee nama dararamaa ture nama biyyaallee bahullee osoo danda'u osoo hiree biyya alaallee argachuu danda'u hiree Oromootiif jecha biyya keessatti hafee lubbuun isaa darbitee Usmaayoo Muusaa sirba isaa dhageettan kana
baay'ee rabbi isaa araaramu jenna. Ijoollee isaatis kan dhiyeenya kana Kaayirootti daa'ima isaa ka amrii ta'eefis rabbi isaa araaramu. Hundaafuyyuu isaan maatii isaanii namoota akka isaanii rabbi irraa nu haa baasu jennaani. Iddoo galatoomaa yaada qabdanis akkasuma kabiraa yaadni biraa kan jiru gootonni Oromoo kadu'anii dabaranii jiranii waan guddaa kennaa guddaa badhaasa guddaa nu kennanii dabaranii jiranii kayo maatii isaanii yoo jiraate guyyaa gootota qofatti yaadanne jennee shaamaa qabsiifnee gargar baanu osoo hin taane warroonni biyya jirtanis warroonni biyya alaa jirtanis guyyaa maatii gootawwan sanii kan lubbuun jiran yoo jiraatan guyyaa ittiin qarqaarru ta'uu nu qaba. Guyyaa akka gammachuu isaanis bifa kanaan haa beekanii isaan Oromoon aadaa namni keenya raaduu aadaa Oromoon namira jiru jedhanii miira isaanii keessatti gammachuun akka dhagahamu maatii wareegamtoonni irraa dhuman hedduu jira. Kaama waggoota hedduu dabaran isaatii kuma qeerroo wasuma qabsoo qeerroo bilisummaa ta'e wasuma qabsoo dheengaddaa Oromoon geggeessite keessatti qabsoo bara 2014 as geggeessite keessatti gootota hedduu dhabnee jira. Qeerroo hedduu namoota hammanan jedhamne beekaa hayyuutti dhabnee jira. Warroota maatii wareegamtoota kun irraa wareegamanitti bira dhandhee jajjabeessinee qabeenyaanis yaadaanis osoo ta'e guyyaa kana sababeeffannee osoo jajjabeessinee nutis warroonni biyya alaa jiru hamma dandeenyeen waa godhutti jirraa godhaafis jirraa. Kanaafis akka bakka jirtanii hundattuu warroonni biyya alaa jirtanis Yoruba keessa jirtanis gama kanaan akka hamilee maatii warra wareegamtootaa jajjabeessinuu jechuudhaan barbaadaati. Kanumaaf galatooma. Okay, guddaa galatoomee hogguu gootota yaadannoo faajjii isaan gaafsan qabatanii faajjii bilisummaa isaan qabatanii itti wareegaman kanas waliin yaadachuu qabna. Faajjiin tuni kan itti yaadannu dhiigaan dhufteerti waan ta'eef waan dhiigaan dhufe kana waan akaakilee fi abaabilee kennarraa nutti as darbe kana yoomillee haga addunyaa kanarra jirru akka hin dhiifne dhiisuullee hin qabnu. Kan dhaaba siyaasaati yookaan kan dhaaba paartiiti akkasitti fudhatamanii akkasitti osoo hin taane wanti nu fudhachuu qabnu akka Oromootti akka Oromoon cabeetti akka Oromootti cabsanitti waan Oromoo irraa didan kana fudhachuu qabna. Kana dirqamatti faajjii qabsoo bilisummaa uummata Oromoo kanaas harka qabachuu qabna. Akkuma gootota yaadannu isaas yaadachuu qabna jechuu barbaade. Kanuma yaada qabdanii okay, again, Kale Fatianis asirratti argamtee jirti. Waa'ee gootota keenya ilaalchisee isinis mana isheetitti waamtee affeertee ayyaana gootota akka kabajnu gootee jirti. Galatoomii jennaanii duraan dursinee galatoomii jennaanii mee waa'ee gootota kanarraa mee maal jettaa? Ayyaana kana asitti akka kabajnu nu affeeruu keessatti duraan dursinee galatoomii jenna. Itti aansuudhaan maaltu dhagamee akka as dhufnee kabajnu haala kan nu mijeessite akkasii akka inni jedhamu. Duraan dursee isin dhufuu keessaniif galatoomaa dhibeen sodaanne yaa qabamnullee qabamne jettanii ol geettanii baay'ee galatoomaan jedha. Guyyaa goototaa guyyaa bara maraa waggaa waggaan guyyaa kabajamu waan ta'eef kanumaaf waliin kabajuu dura maatii fa'aa waliin kabajnaa ijoolleen waliin jiru haala jireenya biyya ambaa keessatti immoo warruma akkuma obboleeyyanitti waliin jiraannu waliin kabajna. Kanaafuu guyyaa goototaa gisee hundaa goota kamiinuu yaadachuun onnee keessaa qalbii akka isaan bira jiru akka nama Oromoof yaadu kamiinuu akka qalbiin bira jirutti akka sanitti akka uummanni Oromoo illee nu hubatu jedhee ani sababa kana. Tole guddaa galatoomii itti aansuudhaan amma warra durii akkanatti waa yaadannoo taate gootonni gootuma dhalchaa jedhuudha namni harkaa wal harkaa fuudhaa jechuudha. Amma warroota jiran keessas bira dhaabbachuu akka qabnu namoonni hedduun tokko tokko walitti duuluu wal maqaa wal balleessuu wal bocaluun kunis jira. Kanarraa mee maal jettu? Walitti duuluun kun gaarii miti namuma kamiinuu ta'e yaadaan mormuudha malee walitti wal arrabsuu jechaan taane walii kennuun waan gaarii miti aadaa Oromoo keessa illee hin jiru. Amma dhiyoo wanta dhufe malee kana dura namni na beekaa miidiyaa irratti bii kanarra namatti beeru. Wala rasuun turraa binuman jirtu ture. Nama wala rasuun naan waggaa lamaatuun go'ama dhiyoo kana dhufe wala rasuun eessumaayyaa akka dhufe hin beekan. Biyya keessatti illee warri amma Shawaa, Jimmaa, Wallaggaa martuu waliin nyaatee asitti illee akkasuma biyya qofaa miti keessattuu ta biyya Oromaa jireenyi walitti fidee bootaa tokko galtee. Kanaafuu gandummaa kana suudhiisne osoo ofirrumaayyuu ta'uu bannaa ta'uu bannee baay'ee gaarii.
أميرة كيسة أكيد لو أنا جزء كذوك أنا اللي نكيسة جرتوان تبع already جارك يان إيسيرا يوم اللي سوما نورمو بفهمنا أقوله أنا بودي لو أنا كسين بدي لو كيان Tole guddaa gala sobee fatiyaan ilaalchi gandummaa yookiin ilaalchi gosummaadhaa wal qoodanii amantiidhaan wal qoodanii warra rabsan sirrii akka hin taanee fi akkasuma deebinee paartiidhaan wal qoodnee wal rabsuun akka sirrii akka hin taane nu hubachiiftee jirti. Kun kan nu cabsuu danda'u gootota keenya hayyoota keenya cabsuu danda'a waan ta'eef hamilee isaanii eeguufis jecha nu garaagarummaa qabnus gama yaada mo'ataa walii qabaannee walii furuu dandeenya jetti. Guddaa galatoomi jennaanii fatiyaa yeroo biraas irra deebinee intarviiyuu akkasiin goonee yaada gara akkamitti gara kana dhuftee haga dhuftee maal tajaajilanii gaafiilee hedduu akka gaafannus abdii qabna. Kanumaafuu har'a guyyaan ayyaana gootota Ebla15 gootota keenya kan yaadannuun kan wareegamaniis tokkummaa isaaniitiin kan wareegaman akkasuma tokkummaa isaaniitiin wareegamanii tokkummaa uummata Oromoo akka sibiilaatti kan cimu kan taasisanii hayyuun keenya beekamaan xiinxallaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed akkuma jedhanitti kan namoonni yookaan gandummaan yookaan gosummaa wal faarsee kun wal arrabsee siyaasni Oromoo cabu osoo hin taane siyaasni Oromoo osoo waan cabu ta'eetu dur cabaa amma cabuu akka hin dandeenye warroonni lukarraa gandummaadhaan waan garaagaraatiin wal qooddaniis amma osoo nu dhaabbattanii irra gaariidha jechuu barbaadeeti. Namoota hedduun kun fatiyaanis yoo arrabsee jiraadhes dhiifama jettee jirtee dhiifama walii goonee nu biyyatu Oromiyaan bal'oo taatee kutaa Harargeedha, Jimmaa, Wallaggaa, Arsii, Baalee maal jennee adda qoonna malee Oromoon tokko ta'uu beekuu akka qabdan jechuu barbaadeeti. Guddaa galatoomaa isin jenna. Gama yaada keenyatti hin deebinaa sirba Usmaan yommuu isaa kanaan bohaaraa isin jenna fayyadaa. حبيبي اهلا اهلا وسهلا لينا نجدتها يجيك سجن يا كبرنا ويا غوتوتا كبجة جنة كبجة يا سلابيكا دجاجة جميسة كنت عايزة سفيان ما عندنا Wabuki wabuga famulka Kicha dema insurani Kicha dema insurani
Oromoo jabeessa. Haala ofirraa fageenya eeggatee haala yeroo kunuunsuu beekna. Yeroo inni baay'ee firaashaa ta'e dhufee jiru kanarraanis ta'ee namni baay'ee wal argee kabajuu waan hin dandeenye namoonni muraasni bakka jiran wal yaadachaa kabajuu jiru. Mee waa'ee kanarratti maal jettaa? Tole, Amri kun nama seenaa Hayyee maal ergitaa fuudhuun uummattoota sodaatanii gara jiranii ana fakkeenyaaf rifeensa kana qonnaa godhee jira guyyaa har'aa kana taasisee jira sababa guyyaa har'aa kana taasisee jira bakka jirtanitti goota keetiin kabaju goota beeku hin taane goota jirus gootota baay'ee jira Oromoon goota yeroo takka Nero takko wanti durumaa dandeenye namni tokko kuffisee amma akka Oromoo tokko waadaamu tokkotti tokko kuffisee tokko ofii dhaabbachuu barbaada. Sirna Oromoo keessatti gadaa Oromoo keessatti illee tokko kuffisee tokko dhaabbatu tokko kuffisee tokko ajjeesee haa kuun fudhatuun barbaadu Oromoo keessatti. Maaliifi Oromoo tana Oromiyaan tuni ta'ee nuti illee miti ta Oromoodha. Ka Oromoo waan taateefi ilmaan Oromoo qixxeetti itti fayyadamuu qaban. Tokko paartii abaawoo jennaa kaafaawoo jennaa bilisiqinnaa warri odeeffate warri bilisiqinnaa kunis jira. Bilisiqinnaa kun opidiyoodhaan beekna. Opidiyoo irraa odeeffaa taatee odeeffaa irraa bilisiqinnaa taanaa jettee deemaa jirti. Bilisiqinnaan illee taate warri Oromoo ta'e haqa qaba. Haqa qaba achi keessa. Haqa qaba. Kaafaawonis, abaawoonis, bilisiqinnaanis, warri jeneraal Kamaal Galchuus. Difaan bilisiqinnaa kan qabu. Haqa qabu jedhu. Bilisiqinnaa jechuun uummanni Oromoo maqaa bilisiqinnaas baafatu. Maqaa bilisiqinnaas baafatu. gootota Oromoo kana kabajuun dirqama. Kabajamuun dirqama. Odiin irratti adawaa kabajaa ture. akka adawaan kabajamu Adawaan kabajamaa ture. Adawaan kabajamaa ture san keessatti illee ilmaan Oromooti kan dhume. Jeneraalota 9 dhabne achi keessatti. Gaafa kana warra gugurdaa hayyoota gugurdaa 11 dhabne boolla tokkotti awwaalan. Kana waan ta'eef akkuma adawaa kabajan sanitti osoo har'aa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti waa'ee sirna Ebla15 kabajuu qaban ture. Garuu akka hin kabajineef ammallee warri ilaalchi isaanii duubatti ammallee tarsiimoo haqa malee nutti deemanii nu ugguruu jiran. Kun ta'uu hin qabu. Oromiyaa wal qixa qabna. Oromummaas wal qixa qabna. Itti fayyadamas wal qixa qabna. Isaan gaafa ayyaana dhaadhiyoo jedhanii manaa alatti baasanii nu dhiichisiisaa turan. Giddiidhaan uummata keenya kabaadiyaa jiru fidanii dhiichisiisaa turan. Ayyaana dhaadhiyoo gaafa caamsaa 20 wareegama akkasii jiranii keessatti. Wareegamni gootota Ebla15 farqaan hin jiru. Adawaas ta'ee adawaanis Itoophiyaatti akka Itoophiyaatti kabajinee jira akka Itoophiyaatti kabajinee nuus handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti Ebla15 goota masqala kabajamuu qabu ture. Haqa keenya adda. Haqa keenya kadarsan sani bar Finfinneen bar tam Oromootiin lafa Oromoo irratti gootota Oromoo kabachiisuu maaltu ta'u? Yoo haqa dabee taate malee. Injira wanta akkanaa kun hin jiru.
Walqixa qabna, walqixa fayyadu. Dhugaa keetii kun guyyaa goototaati. Mee gootota meeqatu jira? Gootota maqaa isaanii gootota haga kudhanii akka maqaa yaadannoodhaafis haa ta'u gootota kutaa Arsii, kutaa Baalee, kutaa Oromoo guutuu keessaa hime goota tokko tokko maqaa isaaf sirna dhuftee yaadannoodhaafis jechuudha. Warra hin beekne yaadachiisuudhaaf, warroota beekan kan dagatan yaadachiisuudhaaf. Oromoon